Fe akkasitti soddaatiin nu jala muddamtee osoo ittiin himin dhufe hordoftoota qayyontoota yooma san oyitee irra kaa'an yooma san kokkoo godhanii marquu hin dandeetu marqa deebisan inni marqama dhugatti aintu anem silaafillee anam Marreekum warahmatullahi wabarakatuh. Isii taasanii yang qabne itti dhufee jira. Warri caaltuu yaaddan caaltuu laaluu dhufe anillee ana qofaan jedha daawwattoonni illee si yaadan salam ta'e waan nyaataa jira illee nyaannu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Maa sodaatire isiin yang qabne taasa itti dhufe osoo ittiin hime garuma bu'ee callise akkanumatti itti silaa tottolfatte na jedhan. Akkasii yoo warri caaltuu na gaafatan caaltuun kunuutti bira nu geessi nama hedduu keessan dawwalee na gaafata bilbilaan qabdu inni torkii biyya keessan qamuta taate Ayyaa nagaa fayyaa jirtanii nagaa qabaa. Ati maal itti maqaan turkiin dalagu asitti waan ta'eef akkasuma itti maqaan sanii fi malee nagaa qaba. Beebiin kan kee gahuu gahee nama keessaan nagaa fotos lakkoofsa kenniif kennaa. Beebi nama dhalatu ka'ee mul'atu jira. Mul'ata. Ana akkasiis isin iyyaan qabne dhufa muka qaafattee jirtu waan ta'eef hordoftoota kabajamtoota keenya marqa nyaataa jira. Nyaadhu. Finne. Maal finne kanaadhaan mukeessa gadi fageessine wanti annoodha. Namni kana hin beekne illee fal'aana. Namni beekne jira. Tun yoo da'uu ka'an akka warsudda jira wanni suutu haasa'uuf hin qaanfadha. Marqa nyaataa jirti sammuna kana yaani nama jajjabeessa bareeda yaani. Innaa akkasii kana fakkaataa viidiyoo kan booda isinii marra ammaaf hojjettoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jechaa irra baadiyyaa jira. Akkuma reef viidiyoo duraa irratti argitan tasaasitti dhufe maas dagaa sabiraayitti godhe Sabiraayii mata jedhanis. maali Waan akkana garuutti hin jirre lamu. maali Nattiin jedhu foodaa boroo jettee waan ati hojjettu yaadu hin yaaddoo ta'a suuta dhufe nattiin jedhu qabture. maal dirqama sitti himu qaba. Eeka. Hordoftoota hojjettoota keenya osoo ittiin himin dhufeetuma dhufee gabbu'eetuma asuma gahee hulaa dura itti bilbile taasa gizee reefii isiin uffata hin tottolfannee uffata noormaanii jirti viidiyoo waan hojjette sana achiin booda kan eegaa hafuura baafannee dhiqqoo wal bira turre yaadu wal baanee jenne isin waraabe wanti an dhufeef illee waan biroo sun teessi malaalu addeen gaddanatti bilbiltee hamshee guyyaa na jala qabaa jettee yaaddofteenna. Ji'an geenne ergasii deema. Argeessa deema galteema. Ergasii bira addaan waliin arginu. Eeggatte. Jeeqee asii eega deemee waan nama gada gada asii deemee dirraa waayide. Innaa erga gaafsaniitii waliin agarre. Ati takka jechuudha. Maal takka? Baatti akka. Har'a zim jedheetu waan itti dhufe duraan aga gaafatteetu itti dhufsiin jedhe. Maa sagaachi Waan viidiyoo dhufteef himi kaa. waan dhufeef silaaluu dhufe. Doonatti himu. Waan maaliif dhufe? Ani waan deetti naan jedhan adda walanii. Mudaamni biyya. Ni gara keessa jira ta'e. Kanaan dhalanne. Deetti naan jedhanii ani baadiyaan akkana jirtu baadiyyaa biyya isaanii ta'a jeembono kun namni midhaan tuuluu eegale. Tuma eegalan. Tumaa nama tokko tokko malee ni gara. Duraan dhiyoota nagaa fayyadu nu margi kun waan biri amma hin jiru. Amma deetamee gogees kaa. Amma goggogee jira. Nama hordoftoota fayyadamtoota kiyya du'aa godhaa fi isillee amma guyyaan kalaa'ee ani si malaaluu dhufe amma oolaa galaan deemuudha. Waan bulee dumsee. Itti ilaalla. Lukkulee agasiin baay'atoo iddaa lukkulee horsiisanitti. Tumi gisee aan dhufu laal daa'ima. Lukkulee moo? Amma baatitti. Asii warri caaltuu baadiyyaa geessitee katamaa wayyaa minamina jettan. Atuma kana. Mul'atu gara. Karaan makiinaa kanu. Asiin yaalallee ni jira kaluudha. Inshallah isiin mana yaalatu na iddootti mana waddeetta rabbi. Asiin kaluudha immoo as wayyaa fi hin daganne nama tokko tokko nama hedduu dawwalillee na gaafataa jira beektaa. Naan jiraa jedhee na gaafa yaa qaba akka gaarii. Asumaan isin hundi galatoomaa warri na gaafattanis
Isaanis akkasumatti gaafataa jira itti migaati. Eenyu gaafata? Isaan namoonni. Nan gaafan. Munoon isin gaafata isin yaade aga yaaddetti. Ayaan gaafa meeqa si gaafate? Eenyu faana gaafatte? Namuu beektu qofa na gaafatte. Hordoftoonni illee akkamii isin jedhe si gaafate? Na jalaa uqqatte moo maal taate? Dagatte. Ni uqqatte moo jalaa? Ngurraachatte. Qorra. Qorraa jira meeshaa. Ammallee moo dubartii yoo daawwaddu wannu. Ngurraachatte yaa. Akkas jechaan dhagaye. Nama amma duraatti na hime. Naa kana fakkaata viidiyoo kana yoo isinitti like subscribe godhaa inshallah amman booda caaltu guyyaa deette hafuura isinii godhanne akkanuma dhufee isinii waraaba kunoo karaa makiinaan argina asuma karaa makiinaa tarii kana isin dhoyse yaani mana hakimaatitti kaluu jirtii jechaa fi har'aan dhufeetuma caaltuu sabiraayiz godhe yaani waa sabiraayiz yoo jedhu tasa osoo ittiin warra soddaan akkasitti soddaatiin nu jala muddamtee osoo ittiin himin dhufe hordoftoota qayyontoota yooma san oyitee irra kaa'an yooma san kokkoo godhanii marquu hin dandeetu marqa deebisan inni marqama dhugatti. Eentu ani silaafillee anam marqatee nyaadha jechuun booda ganama reefii isin waraabsan viidiyoo marqa nyaataa jira sanumaaf viidiyoo addaan kutee hordoftoota qayyontoota keenya iddoon isin jaalannaa iddoo isin kaabanya asin caaltuurraa waan fagaa dhiyoo tana biraankii irraa sirratti dalagennaan biraankii ani wannoo godhisa. Si godhesa. Kana dawalte. Si dawalte. Mucattiin si dawalchiisa. Nama du'aare. Ati fayyaan qabdu mucattiin garaa qabdi akkamitti waan akkanaa dalagaa. Ati maraattee mucaan si mucattiin waan namni hedduu si jaalata beekta. Anu inni naaf. Waan ijaan arginu naaru kaan. Jechuun ati biraankii irratti hin dalaginaan jira. Ishii biraankii irratti hin dalagu jee dhiisee dhufe kunoo viidiyoo isin waraabee jira si bira. Akkasii amshee jaani. Kunoo ilaala. Lamaan adeemtu na buleen jaaltu. Nabira kootaa osoo jedheen ishin jetteen dhuftu. Sisaalfatti. Batti caaltullee nu beeksisee jedhan jira. Amma caaltuu fa'a abbaa caaltuu fa'a nu wal nu barsiiftuu jedhan amma akkam jettaa asirratti. Ayi waan isin barsiisnaa. Ammaaf garuu. Amma osoo hin ta'in warra ishin jiru godhu. Ni beektanii hordoftoota kan jettan kenna soddaan maal jedhan. Soddaan sodaa yaani amma nam tokko an as dhufu kunu an amma gasheedii mucin qabu nam tokko dhufu gadiin bahuu nam. Ijoolleen na dheessite. Buleetee. Silaasiin barsiifna caaltuun isin barsiiftuu dandeette. Isin garsiisa yoo danda'e. Amma viidiyoon isin. Isaalfatti garuu. Isaalfatti isin. Ati kama son ufdura amma miti soota. Ishaan gaafa isaan daa'ima caaltuun deettee daa'imni guddatee isaan daa'ima ol fuudhan fa'a. Kaasan isin barsiifna ammaaf an viidiyoo dhufee caaltuu isin waraabee jirta caaltuun nagaa jirti waamuma takkaan dhukkubanii asiin oolottillee nu duuba jirti. Isin jaa waan barbaachisu hunda godhaafii jira isinillee du'aan nu bira dhaabbadha. Asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh haasa isinitti hin dheeressinu. Bye bye. Nagaatti. Nagatti tura. Rifatte moo taate laafta? Tasa dhufuu waan si rifachiisa? Gammachuuf naasoo olii wallaalee. Gammachuu maal gammaddu? Dhufuu wankee kana na yaaddee turte? Akkasii nagaatti isin jedha.